Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota gadaa tuub akkam jirtan akkasanii fayyaadha. Araan tana poolisii gadaa qabee biratti argama. Akkasumatti egaa araan tana ganama kana gizeen gadaa dhaqee ilaalu mana hidhatti manni hidhallee asuma jechuudha mana bira jirra. Gadaallee haruma kana hidhaa jira. Guyyaa malee halkan ilaaluun hin danda'amtu. Halkan manni ni cufama. Kanaaf jecha har tokkoon wallaa jira keenya gadaanis hedduu tokko miidhamee wallaa gizeen argu. Wallaahi akkan halaas walumaa keessa jiru wallaahi bu'ee. Maal akka dhadhuman fuula san duratti taa'u jira. Kanaaf jecha poolisiin abuu akkuman arrab tana akkasitti walgarree bilbilee anaamee jira biirootti gadaa mana hakamaa geessetti tokkosan micaa kottu mana hakamaa geessiin hanjii anaamee gizeen fiigaa dhufu hakama geesse jechuudha. Geessee mana hidhatti ibsan micaa akka dhufu kana. Garuu wallaa waan hedduu tokko nama gaddisa takka. Akkasumatti egaa namoonni baay'een gurbaan poolisiidhaa sun nama nagaati maaliif itti dhiyeenye maaliif itti dhiyeessee karaa nagaatiin maaliif dubbii kana karaa mootummaatiin qabbeessitee maaliif hin finnee jaartanii dhugaadha. Wallaahi akkuma duraatti gizeen irratti dabalee bilbila isaanii anaan kaasuu naraan kaasuu jechuudha. Kanaaf jecha nu warra naaf dabalee bakka sanatti ana yaame egaa waan inni ana yaamiti waan inni asin yaame walumaan dhalla tokko faratti gadaa jechuudha akka inni bahu inshaallah du'aayii godhaabee wallaahi innis hojii tokko miidhamee miidhaa guddaa irra ga'e akka inni itti dhaanillee dhaamiinsa sanis isaantu dhee jala as keetu dhee isaan dhee addan baafnee jechuudha mantana. Dhufeetuma addaatuma garan gaafatu baadiyyaa guyyaa sana akkuma dura jalqaba irratti dhufanii gadaa nuun godha qaban gizeen gabbaa'u ulaa gubbaa makiinaa hedduu askirii yamaniidhaa hedduu jira. Gizeen akkatti gabbaa'u meeshaa natti dhaanii jechuudha manni yamaniidhaa. Maaliif poolisiin achittuni dhiiga namaan qabdu. Saba keenya kana kalaas lubbuu teenya tana akka humna kallaaltee jechuudha. Xiqqeessitee namatti kalaas tanaaf jecha wallaa jala keenya mee abuu akkuman nagaan egaa wallaahi alhamdulillah akkaman fayyada sinaamtee akka muduraa biyya sirrii keessatti dabalu hin daleetu. Dhugaa garuu Oromoon isin bakka maraa jiraatan beekee isin fayyadeen gara tuumee harka tokkooni galalli hin badin garuu ilmi namaa tokko kabajaa qaba. Ilmi namaa kabajaa qaba. Nuti immoo biyya ammaa kana kalatti haala ammaa dandeemaa jiru gartee jirta. Nuti ammaa kana warra miidiyaa fayyadamu tanaaf kaameraa hannee jechuudha hawaasa keenya hedduudha Oromoon taasiin daawwataa jirtu. Akkuma quba qabdu mucaa wajjin kaameraa dura haasa seentu jirta. Kanaaf jecha keessan akka Oromoon illee du'aa nu guutu. Akka kan nuti nu barbaanne kanaan kan nuti barbaanne haala nuti fayyadamullee akka argan jeetiin kaameraa haallee dhiifama. Haalli rakkoo qabu. Yoo kaameraa maal martatti La sun rakkoo qabu manni kun mana eenyuuti. Awwala keemaraan keewwachuu keetiin duratti otuu saba otuu uummata biyya kanaa ta'e keemaraa miti jala. Takkanaati nama hedduu illee garti haala isaan keessa waliin jechuudha. Nuti ammaa kana kanaaf bifa kaameraatiin hawaasa keenyallee barsiisuu jirra. Akkuma aduudatti Oromoon nama jira. Ta'uu dhabdee sibiratti araan danda'an gaggeessaa turte. Sibiratti taa'u jechuudha kana sammuu itti daawwattee anaan deemu seera kana akka namaa itti gaggeessu san irra dhaabbadhee bisa ilaalu ta'ammoo hidhamiinsa gadaadhaa kana waa adda jechuudha. Wal faallee himatamaan gadaadhaan himataan tura. Uummanni kun iyyuu maaratti walitti bu'anii argee viidiyoo akkas tolaan sirraa maree jira kaameraa haatee bakka sanatti erga
gadaa anamu gadaa qabdanii yaatan. San duratti afaan nagaa dubbataa turte. Erga halkan san asii haa mitaa qabdan. Gisee bulaa gubbaan geessan ansirtii biyya kaameraa inni cufee geessan kaameraa banuutu hin dandeenye. Uummanni sun meeshaa natti dheedhe. Kubaan qaba. Uummanni walitti maraa hojiin deemtu. Meeshaa natti dhaala. Seerri jechuudha. Seerri yoo waan akkanaa hunda hayyameetu seerri kun hundi yoo seerri muka seeraatte san gubbaan ammas deebiteen isa asii aannan gaa qabdanii uffatanii biroo fiddan. Fiddan himatarraa dubbii baafte gadarraa Tabataa ta'es deebiidhaan asii fi deebisaatti. hin gaafanne jechuudha. Akkasumas hojii hidhame. Hidhame sangoota dawwalee barbaadaan bakka meeqa dhaqe magaalaan keessa. Kismi sandaqa kismi hundaa eeggatan mana foolista ayyaa dhaqa hin jiru waan jedhu. Sanyii timmaa danaaraan dawwaltee yaamtee sumarraa eeggadhee gara dhumii haguma takkaa jechuudha. Bakka inni jiru ana beeksisuu kan hojjetu. Amma san biraan bishaan dhufu midhaan jiru hin qabu. Dhayimichi isaa iyyuu akkamitti dhaabee? Fixattee amma fixattee gaate. Inni biiroo eessaatti iyyee otuu biiroo uummata kanaa ta'e otuu uummanni kun keemeraan ni banatta. Gaalatii godhanii keemeraan fi telefoonaan ni seentaa? Hin seentu. Maaliif? Anoo gaafan tokkoffaa gaafan lola dhaqee jara seenee ibidda akka kana faca'u qabu akka kana garroobu cinaa xiyyatti illee dhufee gaaraa garroobee yoo sila rabbiin biraa lubbuun kan kee rahmarraa hin eebsii qore wadnoo itti jiru. Rabbiin na hambise alhamdulillahi rabbil aalamiin. Harroo maalan ala asitti hirrina dabarsanii jedhan maalan jedhan kalaas Oromoon keenya jaarsaa jaartii ijoolleen jaarsaa wallolli qaba biiroo dhaqe hoggaa dhufan kalaas inuma fuudhan hidhaatti dirgimu rukichaan namni kan keenya jechuudha lubbuun nama keenya jechuudha jara birattuu hanga bookee naames jettee argamne hanga bookee biimbeetti nama meeqa dhume nama dhibba meeqa dhume mana hidhaatti nama meeqa gubatee dhume otuu gaafasii keenya Oromoon kan keenya waan beeku alhamdulillahi rabbil aalamiin kan hin beekne rabbiin balan jiru. Otuu gaafas biiroo kana gahee sadarkaa biiroo kana qabachuutti hangaaran jira gaafas haasaraa haa darbina gaafasan dhagahee achi hoggan ulaarra gahee jedhu baasuudhaaf Oromoo waan jirtu ta'u ni baasa jedhee achi hoggan ulaarra gahu itti darbatan dhume uummanni asiin jechuudha mataa hidhadhee baatii tokko jechuudha telefoona cufeetan meeshaatii akkana fuudhee jala kaa'in ciisee manatti guyyaa shan utuu waan nyaatiin bishaanii fi bootii tokko yaaddeetti maal nyaanni natti hundina nyaattee xiraa'e bootii tokko lan guyyaa shan taa'ee rabbiin immoo deebi'ee dhumu taa'an maal jedhe osoo billaa misheetan rajim alhamdulillah waan rabbii kuna jiraatu يعني ما نجد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يشوف مني صبر يشوف عليه قام ربي دي بيتا صبر يشوف كاكوتي كوتي بدي ربي نورا ما تعقول كاكوتي كوتي أورمو تيجي تكون أو أنا بيرو دا أوبري جرا بيرو ناكين نايدة بلا كتوم كبايدة ده أكلا راتي كين ده يتكلم فدة على كلام deebee iyyata risaala tiyya mootummaa kanatti dabarsee biiroo fudhe. Dhagaye warabbillee kan immoo shiftaatti bite tolaan shiftaatti bite gadaatti yerus jazaa'u khayran arrabbilraa dhagaye kana fidachise keenya. Maaliif ani maallaqaa wayitii maallaqaan bitamee namatti hin dhabu. Otuu biiroo kana waan hin bareediniiti isinoo telefoon keemara kanaan fi telefoonaan iyyuu mana seentan mana uftee kana fuuldura dhaabattee waan garaa keetti natti muudhaafis hin jiru. Tokkorraa fuudhanoo dhala takkan jechuu malee gosti biraa hin jiru. Amma egaa haasaa keerraa kana kaasee jedhe eega ta'u gadhufee isa qabee jedhe ati ana malee gadaa miti jette
Yaawoo afaan Oromoo naasee utuu jiraati yoo hadda beela tokko si dhaanii jechuudha. Hanga dhaabbadhe saa tokko si naasee. Saa tokko ta'e allaa waala nama geejjibe nama keessa. Saa tokko waan akka nuusaa waan akkasii ta'e allaa waala ta'e kan digdama ta'e. Kirikiriin siimiti dhaabbiin irraa hin jedhee miidhama si naqata. Maaliif kaanamu obse si ta'uu baatu. Siimi ati ani teemti eeyyamni kan achirraa barraa'ina kenname jedhe gadaadha obsi jedhe. Hayyee isa fuudhee hoogganatee makiinaa irraan gahu kan maal mana keessa turteedhaan iyyuu ilaal jedhe maal mana keessa turte maal jedha maal gochuu mana keessa turte nama qabuun akkanaa naan jedhanii naan laa mucaasni ani immoo yaa isatti kirkirii goote irra dibeetan laa mucaan gochuu fudhatee deebi'uun tiyya namaan galu akkamitti ba'aa malakkatti galan hin beekamu jedhee jaartitti amaanaa kennatee na duukaa gadi ga'e. Ugaasii gadi ka'ee jedhu meeshaa fuudhanii qabateettu haasaan ilma dhiiraa takka meeshaa dhugaa alatti dhuftee ulaa argeessu meeshaa hin dhukkubne dhugaa meeshaan dhugaa maal godhanii ani sool seensisee keessan gubbaa makiinaatti ol baasee keessan jiru anuma dhaqee gabbinaa ta'e namni shufeera bukkee ibsa waaqa fuulduree cilaadhaan ta'e akkasiin isanni jedhu dhaga'e. Gurati ya lagi, tadi je. Kalau gurati bahasa Indonesia ni kan? Lah, Indonesia ni orang ular lagi subuh. Otu demnu, karate otu demnu. Misalnya je lagi ya, segala Indonesia lagi. Gadan lagi. Aku mana? Jarak apa sih saya? Bukan bila guru. Ini dia nanti dah lana. Aku nak rasa apa tadi? Kalau tu langsung saya dah lana sekali. Nani naso. Kalau saya nengok. Dalam semua hamalat itu, ada jalan ini memang karena saat kami TV dan, kalau usaha nurid dan nurah abitan, kalau selamanya aguin, kalau ceruk, asyik tu lah terbungan lah, indah bos tu, aje, jadi yang lalu mereka, lagi, ceruk gua cerita badan, suka nanti gak dibawa dah, kuma kenni, kuma sedikit ni. Walhaji ni naja memshati duda bagi ni debu mali juga na ulit tidak juga anu tidak agama yang tidak asli sini ada hisi sih mali mana asli hisi ya ega iskeni pada minu tu kah ulit alai tulah rais abanahe je ulit mengudor mesti putih ulit dor kita Jadi jujur ada ya deh, of mau berarti di dalam sini jujur. Amma karena ubah jadi hasara. Ada itu PV ujar kata jadi holi nasa. Asinan nama kurang ini alhamdulillah firasy budak tu bukan nabi. Firasy budak tu mana yang punya, mana yang fidin kendekan. Mana yang buat dia di geser. Lebah berkai. Mali bertanya firasy fidin. Mali juga. Market ini fidin aja dalam media. Asal bertanya kakana, firasy kakana tidak. Itu kan karena recite, anu mau recite saja jadi poni kasan. Mana yang fidin jadi wasin tak kalau kau. Asin ingat dah. Gadi wami uganilan. Akaga pada hidup muti. Nak kasih juga. Gak ada timbar nani naso. Tas. Nani so. Tapi kan sih kan dia sana. Mata sih jadi buah mati singgih sama satu jadi. Garau itu ketukuran kubdi aja. Garau itu kubdi jaga lagi kabeti ngoleh lagi kabeti. Ini ni mungkin akan kita ingat nama kita lagi gambira lah ugat oleh tiba ini ni ide garagis ini ide itu asmara itu kita kayak tu hamam kalasi kuasa hamam kalan jadi Arab ni orang dah pun malah pun jadi lagi enggak ada itu bari gafa tufte na kabli tu bara ugat wala tu batu sana siti dalla letan male bu fina kabe da siti dalla ni male jarina iti gara ke sa jadi ini itu kan nama dia ini sini ya berang teman. male di bismillah kita lagi Malik berjalan, mana ni?
nama biraati nama hadha'u nuti biyya dhabuutu biyya ni qabna egaa kan beektee biyya irraa ba'uuni waan silaa rabbiin sii qoodee jedhamti akkasii warri jiru jechuudha yoo na dhagee siin haasa'e boodoo haasaan ta'e kun innatti mareedhee siin haasa'e kun obboleessummaa siin haasa'e kun hin jiru tokko bira dhaqamee ookiyaan kun nana bira jiru kana haasaa dhaqee hin soba ni kijiba yaa addaayyu kana naan jedhe akkana naan jedhe bukaan isaa kun boo nama kalas haasaan tanaafate waliin haasa'u jijjiirame utuu kayrii nama kayrii waliin yaadnee utuu kayrii nama waliin yaadee karaa rabbii jedhee deemne waqasaman billaa biyyarraa yuumbaan biyyarraa yuumbaan utuu haasaan keenya tokko ta'e utuu walii galle biyyarraa yuumbaan amma loqa alhamdulillah rabbii biyyaatiif keessatti nu fide maaliif wallolle meejara laalaqaatii meenuu laala meeshaatii qabsiiseetan anuufii manaa waa qabaadhee miti anuufitti waa qabaadhee miti jechuudha meeshaatii qabsiiseetan kashaafaa nagosi kashaafaa makaase deebi'ee abshaa kaasii kanaa gadiin ka'an abbaa sadi kaasisee kan immoo ammoo guutuu abbaa lama kaasisee meeshaatii kaayetan meeshaatii nan beeku jennaan argina jechuudha maaliif meeshaatii kaayetan kashaafaa kaasee akkuma geesse maaliif egaa ana dha'u wallahi rabbul kaabaa namni waa naa ta'a namarraa waa adhattaanaa booristaanaa namarraa waa argadha jedhee hin geessine adda maaliif waan hin dadhafan uffata huccuu kanaa miti waan hin dadha qaamatiyya ta'e fannan yoo nadha isaa yoo sharrii isatti yaades rabbii qubbaatee jira kan na argu rabbiin naan isa ani yaadee geessu meeshaatii qabsiisee geessuuti maaliif har'a waggaa dhukkubsatee namni dhukkubsatee miti har'a tokko jiraatee jechuudha kalaas ni ari'amee gatameetii dhukkubni dhukkubarra deema maallaqaa hin hafu maallaqaan kan ammoo hangam meeshaa amma maallaqu hin bara maallaqni hangam meeshaa doolarii dhibba afuriif kudhan maaliif amjaa maalan biilan immoo maallaqa kana akkamtu wanti maallaqa dila kana wanni kana taasisee fi dhagay kashaafaa takka jedha kashaafaan kaasiis ilaajan bitee kunoo ilaali kama wakijoo sirriin jira kanaaf hojii mijaa kun miidhaa guddaa miidhame jiru mijaan akkamitti haa gaggeessituma akka deebisuuf taate immoo maaliif baasina hin baasinaan jedhi gaa ani soo har'a inni dhukkubsatee jedhee yoo fuudhee eegale dhaggeeffadhu anan kan jiru meeshaa tiyyaa miti lubbuu tiyyayyuu jechuun addan hin kennaa maaliifan hadha inni dhahame haayyetu hadha inni dhukkubsate hin dhukkubsate hakiman geesse jedhee maatii yoon ka'ee galche bormaaltu dhufa achi keessatti deebisaa jedhamee bormaaltu dhufa anoo bormaaltu dhufa har'a inni nama kana tola akkana godhee ka'ee deebi'ee dhukkubsatee mana gale hogga jedhamu isinumtinuyyuu bor tokko cafa qaattanii sammuu oromoo keenya hariyyuun hin beeka sammuu kan beekumsa kan namaa kennu rabbuuma inni nu akka guyyaa sadii guyyaa afurtuu hidhameetiyyi kalaas na dhukkuba jedhee gale nu sadhe tokko waan xeeqitti qabdan ofiin kan rabbiin hin jirtu simbiraan hin jirtu bilbilaan telefoonaan kaatanii wal arrabsitan galgala fiidanii mana namaa dhabdan ulara dhaabattanii ulee qabdanii ulara dhaabattanii abilee qabdanii ulara dhaabattanii hogganamtichi shaffaa xaxaa olee ka'ee mana keessaa gadi ba'ee wayin jaartiidha suuqarraa soogidda ta'u bishaan ta'u fuuchuu gadi ba'e wayin kaardii bitachuu ka'ee gadi ba'a mataa dhooftanii lafa kuusaattan ni luyyuu adda beelota asitti hidhamee dhukkubee deebi'e akka jedhee ba'e nus akka kan yeroo kunnes gosa akka nu dhukkubee deebi'e nu hin gadhiifamne kan jedhu kaaftanii kan immoo na fixachiisira maanni